jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii? Anis nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'a ammootu wanta addisii ta'e tokko qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Hamma peresentii muraasa isin fayyaduu danda'a jedhee yaada. Wanti isin fayyadu kun maalidha yoo naan jettan, appilikeeshinii internet speed me kan jedhu kana jechuudha. Internet speed me kan jedhu kana. Inni kun ammootu daataan keessan yeroo bantan yookiin waayifaan keessan yeroo banamitti hamma peresentii muraasa speedii isaa isiniif dabaluu danda'a jechuudha. Speedii isaa asirratti isiniif dabaluu danda'a yeroo isa bantan. Akkasuma isin fayyaduu danda'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee anillee akkasuma ittiin fayyadama jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii sun kamidha yoo naan jettan, kunoo appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyaduu danda'a. Peresentii murtoofte wayii isin fayyada jedhee yaada. Kanaaf appilikeeshinii kana appilikeeshinii kana eessaa akka argattanii fi eessarraa akka buufattan dhumarratti kan isin barsiisu ta'a jechuudha. Dhumarratti isinitti agarsiisa eessaa akka argachuu dandeettan. Kanaaf barumsa isaa ta'ee daqiiqaa muraasa isin barsiisa jechuudha. Akkasuma warroonni chaanaalii kootiif addisii taatan subscribe, like, share akkasuma share'iidhaan akkasuma viidiyoo kana hamma dhumaatti daqiiqaa 5 ol naa ilaaluudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Subscribe, like gochuun illee hin dagatina. Amma na wajjin ta'a. Appilikeeshiniin kun akkana. Appilikeeshiniin kun kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun meeggaabaaytii isaatiin deemta jechuudha. Meeggaabaaytii isaa fakkeenyaaf haga dhumaatti kunoo akkas oloofaa ilaalta. Kanneen hunda keessaa meeggaabaaytii isaa kan olaanaa ta'e irratti kan barbaadde irra deeffachuu dandeetta. Moobaayil daataa, waayifaa namni jedhu kanneen irratti illee deebisuu hin dandeetta jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isaa isin fayyada. Seeraan itti fayyadama. Appilikeeshiniin kun fakkeenyaaf asitti kun kan waayifaati jechuudha. Asitti kan waayifaati, kun kan moobaayil meeggaabaayitiidha. Kun daataadha jechuudha. Yeroo isa bira geesse tootaalii isaallee kana jecha akkasitti ilaalatti kan feetan as keessaa maxxarattanii kan feetan irra deebisuu hin dandeettan. Kanneen keessaa jechuudha. Isa kanneen kan barbaadan irratti deebistaniiti akkasitti akka inni isin harkisutti maxxartanii irra deeffachuu hin dandeettanii. Kana fakkaata waan ta'eef appilikeeshinichi kun hamma tokko peresentii muraasa danda'ame isin gargaara waan ta'eef seeraan itti fayyadamaa obboleeyyan koo. Kanaaf kana fakkaata barumsi har'a appilikeeshinii kana. Appilikeeshiniin tun isaallee akka argattan salphaadha waan taateef salphatti argattanii buufachuu hin dandeettanii. Amma immoo eessa akka buufattan na hordofaa isin kan danda'u jechuudha. Kunoo appilikeeshinii kana Google Play keessa seentan jechuudha. Google Play keessa yeroo seentan fakkeenyaaf Google Play jechuudha. Yoo keessa akkasii seentanii gubbaa garana seerchii kana tuqxan jechuudha. Erga seerchii tuqxaniin booda internet na waliin ta'a. Internet jettanii internet speed jettan jechuudha. Speed yoo jettanii kaatanii speed erga jettanii light deeffama. Internet speed meter jettan jechuudha. Achiin booda light jettan
laayitiin booda search gootanii erga search gootaniin booda eddan daqiiqaa muraasa na biratti waan hin ergasii kun akkanatti isinii fida jechuudha. Internet speed meter yoo jettan akkana isinii fida. Akkasumas nama miiliyoona 50tu buufateera jechuudha. Buufatanii ilaalanii jiranii baay'ee isaanii isin fayyaduu danda'a. Wi-Fi irrattis waan buufattan appilikeeshinii buufattan baay'ee irrattis isin fayyada jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isaa waan isin fayyaduuf isiniif fide jabaadhaatii akkasi buufadhaatii itti fayyadamaa. Amma kunin waan buufadheeruuf waan buuseeruuf ooppiin naan jedhee jira. Isin ammootu yeroo akkana isiniif fidammoo install isiniin jedhee isiniif fida. Innaa sa'iniin isin install gootan jechuudha. Installiidhaan gadi isiniif bu'a. Bakka qaxxitaa keessa seentan taanaan inni nuu mataan ofiituu uf ajajee hojjeta hamma tokko jechuudha. Isinis akka isinitti mul'isen maxxartanii kan fayyadamtan jechuudha. Kanaaf warroonni namni chaanaalii kanaaf addis taate subscribe, like, share osoo hin godhin hin darbin. Subscribe laayikiin yoo na gargaartan biyaansi torbaan keessatti waan isin fayyaduu danda'u barumsa kamiinuu haa ta'u waan isin fayyaduu danda'u torbaan keessatti si'a 1 fi 2 akkas qabadhee isiniif dhufuu hin danda'a jechuudha. Kanaafi jabaadhaa gooftaa isin wajjin haa ta'u. Jabaadhaa baay'ee isaa isin jaaladhaa. Na gargaaraa na daggafaa. Chaanaalii kana akka guddisuu danda'u na wajjin ta'a. Baay'ee guddaa isaa isin jaaladhaa. Oolmaa gaarii. Baay'ee kanaaf ciao.